Initiatiiviiwwan hojiirra oolaa jiran karaa qindaa'ee fi qorannaa irratti xiyyeeffateen hojjetamaa jira. Jijjiirama maal fidaa jira? Akka feeteedhaan osoo hin taane pilaaniidhaan, seeraan, hojmaataan hojjechuu akka dandeenyu. Guddina dinagdee magaalotaatiif hagam gumaachaa jiru laata? Kilaasteroonni adda addaa ijaaramanii dargaggoonni baay'een jiraataan magaalaa namoonni hojii sana keessatti hirmaachuu akka danda'an gochuudhaaf hojiin bal'aan hojjetamee jira. Hojmaas gara digitaalaayizeeshiniitti akka dhufu jalqabbiiwwan jiran. Karaa bittinnaa'een irraa karaa gurmaa'een bakka tokkotti dhufee akka kennamu gochuudhaaf yaaliin taasifamaati. Magaalota jiraattotaaf mijataa taasisuu wajjin wal qabatee qulqullina magaalotaa dabaluu fi hawwattummaa isaanii dabaluu wajjin wal qabatee jijjiiramni dhufaa jiru maal fakkaata? Magaala uummata keenya madaalan, uummata keenya fakkaatan.